Relations Sunday Functions waliin ilaalla. 2.3 Review of Relations Sunday Functions jedha. Review yeroo isiniin jedhu kanaan dura barattaniittu har'a immoo irra deebiidhaa isiniin jechuu barbaadeetu. Review'n hiikkaan isaa directly translate yeroo goonu keessa deebii jechuudha. Kan arga xumurtanii seekshinii kan arga xumurtanii maal akka hubattan isiniif ka'a. Kana kanarratti yeroo keessa hin dhumina. Sababni isaas tokko tokkoon as jalatti ilaaluuf waan jiruudhaaf jechuudha. Mee kaarteeshaan piroodaaktii haa ilaallu. Kaarteeshaan piroodaaktiin maalii kan jedhu fakkeenya fudhatee isiniif ibsa. Amma waa'ee seetisii boqonnaa tokkoffaa keessatti ilaallee turreedha. Kuni eenii seetii isa jalqabaa yoo ta'e biin immoo seetii isa lammataa yoo ta'e lakkoofsonni A keessa jiranii fi B keessa jiran walitti firoomanii kan nuuf kennanii jiru. Amma akka fakkeenyaatti 3 as keessaatii eessa keessa jira? A keessa jira. As keessa 3 eessa keessa jira? A keessuma jira. Lakkoofsi biraanii inni jalqaba warri jalqaba irra jiranii lakkoofsota A keessa jiranidha. So kaarteeshaan piroodaaktii jechuun lakkoofsonni lamaan seetii lama keessa jiranii walitti firoomanii yeroo kana isiniif kennan isaan kana kaarteeshaan piroodaaktii jenna. Piroodaaktii jechuun baay'isuu jechuudha. Mallattoon isaa immoo maaliidhaan bakka bu'aa? It is denoted by A time B. Definitionii keenyaa 2.3 irratti ibsamee jira. Suppose jedha. Suppose jechuun mi'aa fudhannu jechuudha. A fi B'n seetii adda addaa lamadha. Suppose A and B are sets jedha. The Cartesian product of A and B denoted by A time B is the set which contains every ordered pairs. Ordered pairs jechuun immoo kunoo 3 fi 2 pair ta'eera. 3 fi 5 immoo waliin firoomeera. 3 fi 9 waliin firoomeera. Akkas jechuudha. Ordered pairs whose first coordinate jechuun immoo first coordinatein kan akka 3 lakunoo asirraati. Asii immoo 4 is an element of A. A keessa kan jiran jechuudha. Element jechuun miseensi first coordinate ta'anii A keessatti kan argamanii fi second coordinate is B. Secondiin immoo kan akka asiitii 5 asiitii immoo 4 lakunooti 4 5 9 jechuudha. Isaan immoo second coordinate elementii B dhaa jedha. Gabaabsee set builderiidhaan yeroo isinii ibsu haala kanaatiin isinii ibsee jira. Definition isaa kana fakkaata. Irra jireessa immoo fakkeenyotaatiin isiniif gala. Fakkeenyi 2.15 ordered pair yeroo isinii ibsu inni jalqabaa A'dha. Inni itti aanu immoo B ture. Inni kun kitaabni keenya dogoggoree A jedhee isiniif kaa'ee jira. So A irra kan jiru 2 fi 4 miseensa inni qabu jechuudha. B'n immoo negatiiva 1 fi 3dha. So kaarteeshaan piroodaaktiin isaa akkam taa'aa jiruudhaa fi ofii keenyaa yeroo hojjennu tokko tokkoon isaa lamni miseensa kanattis ni firooma, miseensa isa lammataattis ni firooma. So yeroo barreessinu ofii keenyaatti yeroo barreessinu A time B ni qixxaata miseensa isaa listaa goonu waliin 2 cuftuudhaan immoo listi gootu ibsitan jechuudha. 2 negatiiva 1 kunoo 2 negatiiva 1 itti aanee koomaa jenna 2 maaliif hin jedhee itti firoomsina jedheen jira waan ta'eedhaaf isa lammataarra jechuudha. Tole ammas koomaa jenna cuftuu keessan banattanii 4 negatiiva 1 jennaan immoo fidneerraa waan ta'eedhaaf isa kan lammataa jechuudha. 4 jenna. Then finally 4 negatiiva 1 jenna. 4 negatiiva 1 jenna. Koomaa finally 4 jennaa jechuudha. Then mallattoo ishee kanaatiin immoo
mallattoo ishee kanaatiin immoo itti cufna. Ishee mallattoo sadii fakkaattu sanaatiin itti cufnaa jechuudha. Simplii inni isinii ibsee jira. Yeroo B time A isiniin jedhu immoo B time yookaan B product A isinii ibsu immoo suma sana garagalchitu jechuudha. Miseensi B inni kuni jalqabarra oola, A immoo lammatarra oola. Therefore warruma kana negatiif waanii jalqaba gootanii tuummoo itti yoo aansitanii yoo barreessitan yoo garagalchuu jechuudha. Sanuma yoo gootan B time A argachuu ni dandeessu. Gara fuulduraatti hin ilaalla malee kana inversii jennaa jechuudha. Exampleota kanarraatii jedha. From this example we can see that A product B and B product are not equally jedha. Sababni isaas yoo ilaaltanitti inni kun jalqaba 2 qaba, inni kun immoo jalqaba negatiiv 1 qaba. Kanaafiyyuu isaan adda addaa jechuudha. Product lama walqixa ta'uudhaa fi miseensi tokko tokko ishee walqixxaachuu qabdi. Kana jechuun 2 fi negatiiv 1 asiitii walqixa ta'uu qaba. Negatiiv 1 fi innis immoo riiversiinsa 2 walqixa ta'uu qabu ture jechuudha. Isaan kun immoo akkuma ilaalaa jirru walqixa miti. Kanaafiyyuu A time B fi B time A walqixa miti isiniin jechaa jira. Recall jechuun mee yaadadhuu jechuudha. Two sets are equal if one is a subset of the other and vice versa jedha. Seetiin lama walqixa jedhama yoo maal ta'e, yoo inni tokko subsetii isa tokko yoo ta'e. Fakkeenyaadhaaf seetiin A walqixa B dha jechuudhaa fi A ni subset of B and jettu. And then gadi galatee ibsamtiin tiire B is subset of A yoo ta'e qofa A fi B ni walqixa jedhama yeroo seetii keessatti ibsamu. Then Cartesian product lama walqixadha jechuudhaaf definitionii 2.4 keessa nu kaa'amee jira. Equality of ordered pairs. T order pairs A, B and C, D are equal if and only if A is equals to C and B is equals to D. A ni C faana walqixa yoo taate B immoo D faana walqixa yoo ta'e qofa equality of ordered pairing walqixa ta'uu qabaa jedhee nu ibsaa jira jechuudha. Akka fakkeenyaatiif ordered pairing inni jalqabaa inni kuni 2,1 yoo ta'e ordered pairing isa kanaa immoo 3,4 yoo ta'e kuni equalii miti. Sababni isaas 2 fi 3 adda adda, asii immoo 1 fi 4 adda addadha jechuudha. Walqixaa jennee ibsuudhaaf jecha walqixadhaa jennee ibsuuf jecha dirqama maal ta'uu qabaree inni kuni isa kana faana walqixa ta'uudhaa fi ammas 2,1 ta'uu qabaa jechuudha. Inni lammataas yoo akkas ta'e lakkoofsonni isaa dirqama wal fakkaachuu qabaa jechuu barbaadeeti kun waanuma salphaadhaa jechuudha. Examplii 2.16 miseensi A 1,2,3 yoo ta'ee fi B immoo A, B, C yoo ta'e then productiin isaa Cartesian productiin isaa kamidha? Ishuma kana tokko hunda isaarra raabsituu, 2 hunda isaarra raabsituu, 3 hunda isaanirra raabsitu. Then hunda isaanirra erga raabsitanii booda Cartesian productii isa sirra kaa'amee jiru kana argattuu jechuudha. Isa kana argattuu jechuudha. Cartesian productii hojjechuun baay'ee salphaadha. Sababni isaas kutaa jaarrata kaafnee barachaa waan dhufneef. Definitionii 2.5 relationii irra geenye jira. Relationiin immoo akkamitti ibsamaa kan jedhudhaa fi A fi B ni miseensa adda addaa lama yoo ta'an A and B are sets jedha. Set jechuun tuuta jechuudha. Tuuta adda addaa lama yoo ta'an any subset of Cartesian product. Ishee kana Cartesian product jenneerra mitiire Cartesian product jenneerra. Any subset of A time B is called relation. Relationii jennaa jechuudha. From A into B jen. Hiikkaan isaa kanadha. Hiikkaan isaa kana. Definition isaa attuma aansee nuu ibsaa jira. Suppose R is a relation from a set A to
seet B haa jennuu jedheeni. A fi B'n seetii adda addaati yookaan tuuta adda addaati. Then relationii R'n saabseetii A cross B fi and hence for each A comma B an element of A cross B Cartesian product. We have either A comma B is an element of R or A comma B not element of R dha jedha. Option lamatti qabna yookaan miseensa R relation ta'u yookaan immoo ta'uu dhiisuu jechuudha. If gadi maroo dubbisnu if A comma B is an element of R, we say A is related to A is R related to or simply related to B jen. And we write A R time B jennee barreessinaa jechuudha. Gidduuma ishee qubeeraa galchinaa jechuudha. Yoo A comma B immoo elementii R miti ta'ee we say that A is not related to B jennaa jechuudha. In particular, if there is a relation from a set A to itself, then we say there is a relation on A jenna. A cross A jechuudha isheen kun. A cross A akkamittiin ibsama? A on A jenna jechuudha. Yoo A cross B ta'e immoo simply A into B jenna. Anisa kana A on jenna garaagarummaan isaa A on A jenna. Anisa kana immoo into jenna jechuudha. Into fi oniitu adda isaan godha. Example inni itti aanu 2.17. 2.17 tokkoffaan example isaa inni jalqabaa. Let A jedha 1 3 5 fi 7. B'n immoo 6.8 yoo ta'e relationiin keenya maal ta'uu qabaree? Relationiin suni less than from A to B haa jennuu jedhaani. Lakkoofsota A ta'anii lakkoofsota A keessa kan jiranii B'tii gadiitiin haa ibsamu. Miseensonni A keessa jiranii miseensonni A keessa jiru A yoo ta'e inni B keessa jiru immoo B ishee xiqqoo yoo ta'e A less than B dha jedha. Lakkoofsota less than B keessa jiran ta'an hunda tartiibessitu jechuudha. Akka fakkeenyaatti as keessaatii 1.6 jedhee jira. 1 irraan xiqqaa jaati miti ree eeyyoon kanaaf raayitiidha. Inni itti aanee jiru immoo 1.8 jedha. 1 irraan gadi irraan xiqqaa 8ti. Lakkoofsota irraan xiqqaatan hunda tartiibessitu jechuudha. Specifically isa umarra jiru sinii fudhanii ilaala fakkeenyaadhaaf. 7.8 jedha. 7 less than 8 right. So kanaafiyyuu lakkoofsa san hunda isaanii tartiibessee jira. Inni lammaffaa immoo let A jedha. 1 2 3 4 5tti. B'n immoo A, B, C jedha. The following are relations from A into B. Relation A into dura barreeffanna. Relation A into akkamitti barreeffamaa isa jedhudhaa fi A cross B dha jechuudha. A cross B immoo akkasitti banattanii lakkoofsota as keessa jiran hunda isaanii tartiibeffattu jechuudha. Isaan immoo akkamittiin 1, A, 1, B, 1, C. Waaniin hunduma isaanii keessa raabsamu. Itti aanee immoo 2 dha. 2 hunduma isaas keessa raabsitu jechuudha. Koomaa jettanii 2, A itti cuftu 2, A, 2, B again 2, C jettanii itti fufa umarratti 5, A jettanii hamma dhumaatti barreessitanii cuftuu isa guddaadhaan keessu jechuudha. Then the following are relations from A into B dha kan jedhu. Relation inni kuni R'n kuni saabseetii warra kana keessa ta'uu qaba jechuudha. 1, A fakkeenyaadhaaf jiras keessa. So it is right. Itti aanee immoo inni lammaffaarra jiru. Inni lammaffaarra jirus 2, B jedha.
2,b qabna. Right ni qabna. 2,b asitti b barreessee jira malee. Then 3,b ani hunda isaa listi godhee isiniif finne malee 3,b nis jira. Then 4,c right ni jira jechuudha. Simply kan akkamittiin hubachuu immoo dandeessu miseensonni jalqabarra jiranii A keessa jiru jettu 2 amma fakkeenyaaf inni lammaffaa kun 2 3 fi 4 akkasuma immoo 5 qaba. Miseensonni 2 3 4 kuni eessa keessa jiru? A keessa jiru jechuudha. Kanaafuu inni lammaffaas akkasumadha. Inni sadaffaanis inni sadaffaarratti ibsamee jirus ni ta'a jechuudha. They are relations from A into B. Mee relationii kan hin taane nuu barreessii yoonaan jettanii na gaafattanii relationii kan hin taane isiniifan barreessa. R4 jennee R4 ni qixxaataa jedhee A, 3, jedhee 3, 4 yoon isiniin jedhee kun amma relationiin kunii relationii A into B miti. Maaliif yoonaan jettanii A'n miseensa eessa guddaa keessatti hin argamu waan ta'eedhaaf jechuudha. A miseensa eessa guddaa keessatti hin argamu. We don't have small a in A capital. Sababii kanaaf relationiin ta'u. Right? Ofii keessan immoo kan relationiin taane itti dabaltanii ibsuu ni dandeessu. B immoo the following are relations from B to A jedha. B to A miseensonni keenya usuma jalqabaatti jiru jechuudha. A fi B nas kanadha. Inni immoo reverse isaati yookaan garagaltoo isaati jechuudha. A nama fakkeenyadhaa fi B keessatti argama waan ta'eedhaaf right ni ta'a. Ammas B ishee xiqqoonni qixxaatti B keessatti argama. Sababiin isaas B cross A miseensi kunii kana keessatti argamuu qaba waan ta'eedhaaf. Warri kunillee akkasuma inni kunis akkasuma. Definitionii lama tuqaajaa let R be relation from A into B jedha. R'ni relationii A from B ti haa ta'uu jedha. The domain of R. The domain jechuun miseensa ishee jalqabaati. Miseensa ishee jalqabaati. Denoted by domain of R is the set of first coordinates. Fakkeenyaadhaa fi A cross B akkamitti barreeffamanne irraa A, B jennee jirra. A, B, C, D yoo ta'e miseensonni A fi C ni doomeenii jedhamu. Sababiin isaas isaan miseensota jalqabaa waan ta'aniidhaaf doomeenii ishee jalqabaati. Kunis ibsa bal'aan barbaadu. Reenjiin immoo warra lamataa ta'uu jechuudha garagaltoo isaa. Reenjii immoo sirra kaa'ee jiru. Reenjii jechuun immoo miseensota warra lamataa lamaffaa irra kaa'amanii jiranidha. Remark. Remarkiin keenya if there is a relation from the set form jedhatti miti kun from jedha. From the set A to the set B then the set B is called the codomain jedha. Garaagarummaan doomeenii fi codomeenii maal isa jedhudhaafi mee asumatti fakkeenyaan ani isin ibseef hin darba. Example 2.8 keessatti tarii ibseera ta'uu danda'a. Simply ani garuu yeroo isin ibsu miseensonni A ni qixxaatu mee 1 fi 2 haa jennu. 1 fi 2 haa jennu. Miseensonni B immoo ni qixxaata mee A, B, C haa jennu. Therefore relationiin kun immoo akkamitti ibsameera haa jennu 1, A fi 2, B yoo jenne kodomeeniin B ta'a. Kan relationii sana keessa hin jirre garuu B keessa jiru kodomeenii jedhama. Garuu relationii keessa kan jiru immoo doomeen reenjii jedhama jechuudha. Garaagarummaan reenjii fi kodomeenii kana fakkaata.